بلسنيا لما soomana keessa namni tokko yoo gartee jaartii guyyaa lama yoo jirafee akkamiidha guyyaa duraa odoo jirafee qixaata gartee kaanin kafalii yoo gartee guyyaa lama daatis wajji kharafu taate sila aslan adamni wajji rafuun qabu shari'atti namni yoo jaartitti dabalamee soomana keessa guyyaa jechuu يوخت دبل متاد دركين إسال تشوف هنا وتاد إسال تشوف أدبم يوني خدركين إنتي دبل متاد قياتو كتشا فريس نخفلا إتا النساء أما قبل بلسومسو أما أتيلا مرجلة سومنو أما مسكينة جاتم ياتشسو يونم نخو واللالي لمدى تديبيو تجدو ولكن علماء الدر والكلافته مسألاتنا راجحا إن شاء الله تدي بنافي أكسي تنكسي تاني مو آوا في آدم نبي الله آدم في أينو نخا قده تجت خوني قباب دوتي خالقات ربي سبحانه وتعالى رسولي صلوات ربي السلام عليه قاف زينبا فودو ربي وان جين زوجناكها سيف نيجين ربي تكنف ربي نخاغود قباب تزوجناك سيغا غرتي نخاغود نراي زوجتك انكحتك سيفوزيزي سيخني ونجفتي غس زوجناك هاجي ربي سبحانه وتعالى زينبا ارجما ربي سبحانه وتعالى تنافو نبي الله آدم الله أعلم حديث التناقر رب ما سبحانه وتعالى خنا فكس جنة عنا الله أعلم ثاني أجتي وام برا وسواسو ننجرتو كده أكس قافا نخاق ولا نيب قبر الرنفوني ورجوس نجرا بيتها إيه ورا قبر أجاتنا ورا قبر أجاتنا قافي تانتو جينا إن شاء الله قبري ورا سمي برنجرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ جابت كذا كانتو كافي ناني كابو يونين تردالي takka kalaja yoni berbana lama kalaja ogun takka kalusan di mana rabu samo kaliatin gora yakise dua gora gawe tanang ka gawe tanakan atiyefta barakal namni garte dubra dale yartiyo dubra deisef takarra kala dira yo deisef lamarra kala jani yo takkitti garte intalata de tayin jartin diya deisu irra kale duman diga ganna kamo digar raganna kamo mo garte qale nyaachisa tayyatu wanni jiro fo reeta na qalteeti khurbe sirra qalte fonisa feetu hirta feetu nama nyaachifta riwaya abu daawud immo mursala abu daawud irratti lafeen caccabsina tayyatu jira manamni raguddan gaafta ko garte askeniya tana keedatti nu gaafatan lafeen caccabsina nun jaani akkanuma gartee taqiiqaa lafeen caccabsanii akkanuma gartee nyaatanii lafee daakuun hin taatu jaanii sheekh akkamii wanni kun mursala abu daawudi da'if tanaafuu caccabsitee murtee foon hirta yoo feete nama nyaachiftee ruuza gootee nama gartee miciyyoo tanaafillee du'aayii godhu nama rabbi yaamtee nyaachifta akkasi maasha allah biyyattuu hedduu dhaga'u turre khabiirrotiin teenya warreen fiqii fi kas kana qaraan lafee haqiiqaadhaa hin caccabsan guyyaa tokko akkuma itti cabsanii okkotee keessa ganna gatanuu ganda dhorkan duu akkamii affeela irra wal qabanii hedduu warra bashan sheeliyyii fallaana rabbi umurii isaanii adeereessuuti dawwaleen gaafadhee fi gaafannaan sheeliyyii wanni jirtu ni jirti jabeenya illee qabaachuu baattu caccabsitanii dhuka keessaa hin dhuginaa jechuudha malee okkotetti cabsitanii lafee gadi naqinaa jechuun miti aboo caccabsadhaa affeeladhaa jeekamii affeelamtii mursala abu daawudi waan hin jirre أكسي أيه خرج في التانتو جينا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قاعدين كبا قاعدين تيا وهي قصة مرة قصة أواي وكين بلسا يعني أدانا كادا ورموتي والقودان كان على شريعة كيسا نجرا قصة أواي وكين بلسا يعني والقودان كن ما علي الرأي أكسوما انت لا قصة بلساتك مشان صواتو كفول دندا
isinis nama diinii rabbii qabu taate innis nama diinii rabbii qabu ta'e yoo abbaan intala mucaan cawwaa kun intala balcha kana fuudhuuf jalatee ni kana godhii godhatti cawwaa gosa akkana jedhee abbaan yoo dide intalti sun mucaa kana nama diinii rabbii qabu ta'e yoo jalatte nikaa karaa qaadiitiin godhachuun danda'ama inshaallah gaafita haadha isaa yeroo baay'ee gaafadhe nan deema. obboleeyyiin teeyyatuun gaafii ajaa'ibaa gaafattee gaafii gartee hawaasni keenya Oromoodhaa waa'ee dubartii wayita kana irratti gartee gosummaa oofan. Biyya gartee sawaan kaan Harargee ta'us Jimma ta'us karaa Arsii ta'us karaa gartee Baalee Wallaggatti oofi Oromoon gartee biyya adda addaa jirtu bikkayyuu jira kunis gartee kanaan kannu gosa tanaa tanan kannu tanaaf tanan kannu gosa kanaati intalatee nyan kanninu gosti kanaa intalatee nyan fuutun baaxilun laa asla lahu fi shari'at al-islaam shari'a islaamaa keessan jiru intalti gartee gurbaa jaalannaan gurbaan nama salaatee dalagatu taanaan ka intala bulchu taanaan kannuu fi malee wanni takkan jirtu hakkanan lafaa kee gartee abbaan ani intalatee jedhana gurbaa salaatu gurbaa miciyyoolleen jaalatte mucaan nama nagayaa ta'u miciyyoon jaalachuu deebi'ee gurbaan nama dalagatee miciyyoo bulchu taanaan anin kannu yoo jee abbaan kanni janiin nama biraatiin akaakoon godhi janiin nikaa akaakoo dida kabiraalleen obboleeyyan yoo akkasi didan nama yoo kadidu taatee fuuranii qaadii geessan injiroonni gartee gosa jaanii gosaanonni nama didan hin jirtu baaxilullah asla lahu rahimummaan wal fuudhuu isaan irratti haraamistu jiraachuu baannaan gosti tamuu gosatam fuudhuu dandeessi gosti hundi wal fuudhuu dandeessi wanni gosti tun miskiina ukaa gosti tun dhukkuba kanaa qabdi gosti tun gosa akkanaati gosa akkasii wanni jaamu takkallee nu jirtu shayni isinimee jira rabbi sodaachuudha imaana qabaachuu wanni ilaalamu saniichi tabiraa ta warri keenya ofutun biiti isaa eessa gosti isaa eessa hin jirtu wanni kana hayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah الله وبركاته إن شاء الله أستاذ قافين كوا قافين كي يسوالا تكو نمني تكو نمني سجن نمني تكو وفي مسلمان سجدا لقاش سجدس كرو نما سجدوس دفاهي أتا سجن نكون نما تدت سن نما نتدت سنة في أكم هن سجد كيساس نما هيدتاس وفي لق وفي سجد سجن نكون أكمي سنين جل أستاذ إن شاء الله قافين لما فهموا أني صومك أداء جدا أداء صوما جاء شعبانا كيس جيني شعبانا كون سنة إن شاء الله قوبيك كمو سنة جاء شعبانا كيس أداء يوم كفلي أداء نرجعوا كفلي صوم لك يكون أكمل تلال لما سنة جد أمامه أداء كفلي نرابيا ونقول أكمل ولا ما كنا ندنا بس إن شاء الله رسول في سيفي سنين جل أستاذ قافين دراوان جتو تقدات أنا قبيت قافين دراوان جتو namni tokko gartee farshoo dhugaa ni salaata namni gariin farshoo tanaas ni naqataa salaataas ni salaata salaatan dhiisu walaakin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa odoo gartee farshoon tun haraam hin ta'in duratti walaa taqrabu salaata wa antum sukaaraa jee salaatatti hin kalaawinaa haala machooytaniin namni kun machaawee if hin beeku hattaa ta'lamuu maa taquuluun hanga waan jettan beeytanii farshootin kalaawina farshoo garteen dhugina jee rabbi subhaanahu wa ta'ala idan dura farshoon haraami namni kun yoo gartee farshoo dhugee kasalaatu taate salaan inni ummataan salaatu yoo sirrii taate duubaanoo salaatu ni jira nama farshoo dhugu takka gartee farshoon حرامي من الكبائر دلي غرغدور صلاه حديث من الكبائر صلاه حديث من الكبائر فرشو دغول من الكبائر اذا نمني غرتي فرشو دغايو خصلاه تات صلاه خاني صلاه ولكن اصلا دورك شريعت فرشو دغني صلاه دورك شريان دوركتي جرتي takka ajaa gartee namni bira dhaabbatu ollaasaa kana rakku talamadaa waan jawuu hin beeku sadaffaa wanni tun haraami tanaafuu namni kun farshoo dhuge yoo ummatatti hidhatee kasalaatu taate salaanni isaa irraan qeebalamtu namni farshoo dhugu nama farshoo dhugu odoo farshoo dhuguu gartee
akkasi gartee kana farshoo dhugu salaata gartee guyyaa 40 rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraan qeebalu tanaafuu akkasi rabbi najaa nama baasu gaafin lamadaa qadaa soomana qadaati qadaa gartee soomana waajibana irra jiru kana shaabaana keessa kafaluu ni dandeeyadha akkasitteessa shaabaana keessa kafaluu ni dandeeysi warri dhageemutti hin jiru jettan sagalee telefoona keessa irra meetti daalaala ganamaas akkama nu cinqee bunni maaliif maaltu maal ta'e tiyyaa sakama taatee turte bile tiyya moo wayyaa bunna telefoona kana ta'e mee tiyya dhaamseetiin miti mee qoy dura mee isinii dhageemutti hin jiru gabroota rabbi yoo maayikiin hanqina fidde telefoona itti keenya ilaalamu hin dhageemu ganamallee kennu rakke dhageemutti hin jirtan jechuu gariin dhagaa gariin dhaga'u warri dhageenya sammee ni torki sirreeffadhaa sagalee illee itti wayyeeffadhaa mee guuta ka qoy isiniif deebi'aa qoy mee dura ni ilaala ni dhageema janii warsheef gariin dhagaa gariin irra hedduu dhageewu jira moo mee warri dhageewutti hin jirrees kataba sirri dhageema janii warri akkanuma nu godhe ganamallee wal keessa godha hin dhageemu ni dhageema irra hedduu haalaan dhageema janii warri irra hedduu dhageema moo ni dhageema janii dhiisi warri hin dhageemu jettan warri ni dhageema juu hayyee ni dhageema dhibba irraa dhibbatti masha Allah hayyee itti ufasheef gaafii banu خرا غافي وبليان كينا خيرات ما سچي بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ تخينيا أنا سمعت في شيخ خينيا شيخنا غافين كفا غافين تيخنو كنيتي بيتنا جتو بينا منجرتنا بيا برا وسنتين سعودي عربيا تبوك انجرا دكين دني يرو رمضان نسيني كمالي أو بيتا كمالي هو قدنا يتشو دنمني رمضان في الخيسة باتيا فادرينا yeroo san namni uffata kana jiisetii mataa farreef kaa'ee deema akka malee dheebotee yeroo sanii yeroo akkasitti dheebotee uffata farra kaa'ee deemuun akkami qaamni keenya sun bishaan sun hin seenu ramadaan sun hin furamu haa gaafii lammaffaati gaafii lammaffaa biyya tana keessatti dhiirtii fi dhalaanis jechuudha dalagaa dhiiftee yeroo kashlaboon dalagaa dhiisee mana deebi'ee rafa haa salaata ofirraa dhiisuu nyaata shawwannaa janiiti akka maallaqni amata eeguuf jechuudha hirribaaf nyaata shawwannaa janii rafan hayyee hoggaa rafee hirribaa keessanii an riba kaitan abu salata jiraja salana kunni tafi min adib sashan assalamu alaikum warahmatullahi salata jira salatu jiraja riba ko fe sa sala sala nin jirre sinitti yero sa dabar seju rafe nyaata jamp godu gavin dura wanjetu talamada san kan gavin dura wanjetu namni tokko gartee biitii masuudi ta'inan ma keessa jirutun karaa tabuk akkamale hawwitiije akkamale hawwitee ucuntunis nu jiiteeti fuunee mataarra kaayyanna gabaabdutti gartee jiidha gidee mataarra gartee ucu jiitota mataarra kaayannu soomanni keenya badu soomana qaamaa dhigachuu dandeessa amma beeytaanni onni dhagee soomana odoo jiru odoo namni soomana qabu qaama dhigachuulleen dhoorkaadhaa warra jahu gartee qaama dhigachuun dhoorkaadhaa bishaanii qaama seenaa tanaafuu gartee hin ta'u tanaafuu onni jiru ikhwaani soomana keessa qaamaas dhigachuu dandeessa huccuu ta'e tortorte tasirra dafkee gartee mataarra kaayattee yookaan gartee dhoga seentees waa takka gartee umaa gartee soomanni keen batu. Talamada nyaata shawwanna janii ibaadaa dhiisanii rafanidha. Talamada gartee akka warra Keeniyaati. Warri Keeniyaalleen ganamani rafaa. Enga jaa fatara jaamp godhan. Fatara utaalaniiti gartee laaqana walirra geessanii laaqanuma isaa dhawaa jechuudha. Idan kuni subiinis amma zuuriinis amma warri gariin ilaa asrii faa rafa. Ilaa asrii. Tanaafuu kuni gartee ibaadaarra kanan rafuun haraami mamnu'a. Qoonqoo teetu feetu gartee jaampi godhitan taakeeti. Walaakin immoo salaata jaampi godhuun utaaluun hin jiru. Salaata gartee kajammaaniin salaan. Alarmi isaa guuttatee subii isaa ka'u. Alarmi guuttatee zuurii isaa ka'u irra waajiba dirqama. Dhiira irratti kaasatan. Dubartiinis kaatee mana siitti gartee salaattee hirriba siitti deebituu feeti. Akkas. qaama dhiqadhaa maaltu isin dhorkaa miti hayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ تخيني كشتي ببريدو خكاروان أكجاوا نمك نيتني والله فول ربي يقول لك قسم بريتني فول خيني در اتفاق ما شاء الله جا كجاوا بريتني إنسان فو شكوتي دنيا أكن سنشور واله سومنا دبره خنا خسة جودا سومنا تقو سايبان يا وجينا سوجرو هدو ده بدأت نجرا بجاسني يون بيشان كنا خجل تفرمي جرا نانجا أن لغا خجلات نجرا إذا خجل نفرم عنا نفرم نانجا قروا وانا كاسم بينف نفرم إن خلاص جيت من إرادة بدأ يساوي جيفره خلاص سني فو سومنا سني يجودا أكمي يو خجلان نفرم ما أكمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. namni tokko gartee bishaan qabbanaawaa warke soomana odoo qabu bishaan kana yoo kajeele ni furama tayyattu gabaabdutti dura kajeeltee way silaan bishaan kana qabbanaawaa kana firraa dhuge irraan tana soomanalleen waan qabaa silaan firraa dhuge yoo jettee akkas jettee ni furama ni dhugaa firraa soomana kanaas dadhabe yoo jettee ni furama walaakin kajeeluu namuu bishaan qabbanaawaa silaanuma fedha soomana qaba malee kajeeluun akkama kajeelte laaltee numa kajeelte ammaa sin dubbanne afaanin namni tokko gartee waan takka gonni godhuudha afaanin dubbachuu qaba namni tokko jaartii odoo yaaduu if keessa jaartii yoo hiikee jaartiin hin hiikamtu waan ol baase malee nam gurbaan kun bishaan kun qabbanaawa ni ta'a bishaan qabbanaawaan useetuma laalee kajeele abooni kajeelte jaan kajeeluu fi dubbatee gartee bishaan kana bu'an firraa hin fura jechuun adda adda kanaafuu namni mataa'ee yaadaa yoo jaartii hiike kan dubbatin jaartiin hin hiikamtu yoo afaanis hiike jee malee akkasii kuwaani isaa kallaa kanaafuu numa kajeelte malee dubbattee ani firraan hin furaa bishaan kana dhugee hin jenne eega kajeeltee furte siin jee ustee galtilleen itti gadi lakkiftee alaas akkasii dubbiin ta'e. zamzam Ismail Oromoo mee Oromoo maaliif gosa garii akka irraa hin fuunee fi ittiin kanine sababa qaban jettee mee nuuf himi sababa nuti shari'aa keessatti nagarree gosa hundaafuu itti heerumuu fi irraa fuudhuun akkasuma sirriidhis achiin dhaamamu fiqindiis bakka neetworkii dubbii qabaan saarree amma hidha geessanii hayyee gaafiitti aantu ceenaa inshaallah karaa obboleeyyan keenyaa kan dubartootaa gaddeebin ammas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ جافين كبا جافين بيا سكان جتين مجايو هريات يا تكجرا ولين قدني أكون تينا في أكون تجافي أكون سي أبليني جت هاد فادري يا فادري سي أبليني في رد لجتشودا ورجالنا تودي أمامو شرّا جرينا تينغرغر كانه دور جتشتي شغورتي ولله جتشنتان ولينجني ريبورتي ولي رسجلي واساب الأول الرفسني دور إيجا سمو بلوكي ولقون نمي هدونا على ما جاء أني ندد دبن ودبكنا جاء أني صومني برانا وصومنا وفهمنا لله إنجني وفيكوت صوما صلاة كينا إرتي عاري كينا كونت إبان رفض جرا soomni lammaffaa suduunuti afuuna lillaan jennee nurra deebuu jira isin maal nu dhaabtanii akka nama tokkootti akka nama muslima tokkootti maal nu dhaabtanii kan jedhuun gaafiin kee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Obboleeyyin tiyyatu waan jettu akkoon abbaa kiyyaatii fi taadha obboleeyyanidha ati alaa kullee al rahima isaan rahima ولين ودني ولولني وزابي ولربسني سجلين اللي ولوني قرني بلوك والقرني سالتشو هذا يسمى قطيعة الرحم رحم في مرو رحم مرون دوركا ممنوع قاطع الرحم لا يدخل الجنة جي رسولي صلوات ربي السلام عليه أمني قرتي رحم سامرو جنة الزين السلام عليكم ناس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ نواف. لا في ركع جروني بيتامي. كذي أيدي لا لا سيمبن سدينا كذي ديفا. خبرتي بودنا دولت إن شاء الله. جيت من رابعة دي سامي كفي.
بين إذا مغربها في شاهد دو دولي بقى اوكي يا نجد مغربها في شاهد دو لك سكنتاري رسالات جرا وعندن ديم وأخذن ديم وسهو مريض ومرو غورا إذا شيء مريض إن شاء الله كسكون ذاك قافتو دول سنفرا دول نجد السلام عليكم تنافذ با ريم في مرون حرامي قاتي الريم لا يدخل الجنة جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه تكو بجولنتون لتشو ريما سنقبان سومني لين ردو في أدولي تنالارمين سومني دفي دبري كوني لين دفو ديم نسيا وني النوف سومني زي سومنتن خميسة أتو خسنينة أتو دلقان سندلقة تجوفتي قبمتي تاو جرتي راتي تاو جرتي حتى يستليا أنك جريه والتوتي دلقا ثاني ولمراج مخايا جاء ربي سبحانه وتعالى ملايكان إذن تنافوا عن جنو دوسو أما قرتي تدفت سومن نقول دون أدو قرتي سومن ندف أمومتي قرتي إسن خيري دلقا تنتن افدر عن بليسنا أما أختي يتقرتي أما نقافت أتما الروياتي برباديتي إيفا مجين حتى يوزين بليسا كباتلي إيفا مجيني والتقرتي فيا إن جزاكم الله خير جزاء السلام عليكم ورحمة الله مالف تلما داوني تديبو اتداو فدو نمني قرتي رواية أبو داود رت نمني أمت تقولين أودي فكأنما سفك الدماء أمت نمني نمان أودي أكرمت إيجا جنكيتي نمني قويا سديول نمان أودي حرامي أودو نمان أودو يوكسد دوي هو من أهل النار أكس ورّي بالذات تنافو دبين نمان أودوتون إدو خطرة الراتقاتشو قبل إخواني هاي غافي تانتو جين إن شاء الله ورّا ربي يجول يرد ربي نوعك دوچا الله غافين تيكنتي صلاة إيجا هدتنين دورا إيجا هدتنين بودا وصفاتيا أنكر عنده سبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أنتني سنة نمو واجب سنرى نمو يوجد نمو مرة قبا كافين تيس درس إما قافل لنا نديفني كنا ديفتوك وجانس قافل مستاذ سنة ما سنة نغرتي صلاة الرأي ترسول صلوات ربي السلام عليه قيو قدا تنافو واجب يجو يو غرتي وان سننقون صلاة نبتو تنافو سيون قرانيس صلاة نخينو متا دعاي تنيون قونيس تنافو دعاي تنمو رسول الإسلام وان الدوغو ديف تكاوان انديسينيف قدو قمنا نتلين أكس قباب خمبين اللين براتي قدو قباب هاي غافي تانتو جينا عفوا بلجن أكاس إن شاء الله عنقسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ سقيا لك توف فيا كيسني غافين كياس akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaadhaa kun ilmaan Oromoodhaa bara heddurraa qabee fixaa ture ammallee gaa nu fixumatti jira. Hoon ani karaan danda'uun dhossaa karaa dhossaatiin waraana isaanii kana tarkaanfii irratti fudhadhee dura dhaabbadhee waraana wajjin osoo hin taane fakkeenyaaf karaa dhossaatiin boombis haa ta'u waraana Itoophiyaadhaa kana bakka fedhetti haa ta'u bakka naannoo lolli ittiin jirres ta'us yoo dhabees bakkuma waraan musaanii haa ta'u nama ammaas isaan jala deemee isaan gargaarus haa ta'u yoon tarkaanfii irratti fudhadhee dhiibbaa irraan ga'e bakka kanatti mee deebi'aa asirratti naa deebisaan isiniin jaa waan rabbii yakka kanarraa na gaafatu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. أولا نبلسغية وانجن وانكنا حكمي وانكنا مرتين مال جلت تقرتي وني رافرت جنور رافرت ونأتي جنور رافرت تكون
maal irra goota akkamii wanni kun gartee hukumii ajaa'ibaa feeti hukumii guma gartee murteessinee nuti gartee taati boombii wanni godhuu fi qawwee wanni godhuu fi kun cufti waan asirratti gartee kana haasawanii miti jazaakallah baarakallah fiik maasha Allah ayyee gaafii itti aantu ceena insha Allah warahmatullahi wabarakatuh gaafiin qaba gaafiin tiyye salaatul leelidha salaatul leelii kana takka eegalte dadhaabuun hin taa'u jechuudhaan dhagee gaafa dadhabde dhiifteetuma gaafa wayyaa qabdu salaatamoo gizee hundaa'u takka eegallaan dadhaabuun ta'u takka gaafiin tiyye tanaa takka immoo waa'ee zakaati zakkaan maallaqa dhaqasii meeqarraa baafama zakkaan akkasumatti horiirraa hoo horii meeqarraa meeqaatu baafama ammas fakkeenyaaf dukkaana yoo qabaadde dukkaana kiyya kanarraa maallaqa waan lafaa qabu fi ammas akkasumatti meeshaa wadarri jirtu hundaa'u takka takkatti saabeetiin irraa baasamu akkamime waan kanarratti jazaakumullahu khayr salaatul leylii irraa gaafatee salaanni leyliidha gaafaan akka gartee mirqaana isaa qabu salaatee guyyaa biraa hon dhiisee hokkame salaatanii dhiisuun tun gartee dhorka jaanii wanni kun akkamiidha gabaabdutti salaannu leyliidha rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayh waan jee ergamaan rabbi abdallah ibn umariin yaa abdallah laa takun misla fulaanin akka abaluun tahin duraan salaatu leylii salaatu turee deebi'ee dhiise tanaafuu salaata leyliidha rabbi nama halaafisoo ka'ee gale dhiisuun gaarii miti ergamaan rabbii gartee irratti qomate hadiisa kana dalifatanii jechuudha tanaafuu hanga gartee rabbi irraa si dandeessu rakaa 10 takka ta'e 9 7 5 qabaddu salaati salaatul leyli ammaas yoo gartee halkan ka'uu danda'u jettee ishaa eega salaattee booda sa'aan salaatul leyli seente ishaa booda ilaan gasubii azaana duratti tanaafuu yeroo ishaa salaatte salaatullee dandeessa akkas zakaan meeqarraa bahaadha zakaan yoo gartee giraamni tokko biyya teenyatti qarshii 200 yoo ta'e qarshii biyya teenyaa yoo ni deebifneen toora 100 irraa baaftaa qarshii 2500 toora qariiban kanatti akkasitti irraa baafta dukkaana yoo ta'e irra wal dhaban meeshaa dukkaanaatiif gartee dalagaatan akkamii meeshaa dukkaanaa cufa ijaabdeeti maallaqa lafa sii jiruus qaaman irra naanne ijaabdee akkasitti irraa baafta akkasii obboleessa kiyya 100 irratti 2500 akkasii ijaabbattee irraa baasuu dandeessa. hayyee gaafii itti aantu ceena. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرت أستاذ كينيا قافين كمان الليني نامي سجارة وجدت ممكن تنباك سجارة نما سراتشسو هندن ده هاي كان جت قافين تيا إمو سراتشسو اللي هندن ده وتاعته نامي سجارة وكوني اسمه سجارة وكو لكأيتما إمامة تهي نما سراتشسو هندن ده هادو لولو كأنه قافين تيا deebinee turre deebitee turtelleedha gaafiin tun deebiteellee turte tuma deebinaa dura gartee sijaaraan haraami jenne namni sijaaraa wayta dhugu lafaa keetuma timboochuma dhaamsee keestoo hojii namaan hin salaatu shuwaakkatee hanga danda'u gartee qulqulleeffata ikhwaanii azaadha wanni kun azaa wal godhu tanaafoo akkasi namni gartee immoo timboo dhugu imaaman ta'ini in agarree timboo dhuguun haraami faasiqummaadha walaakiin immoo imaaman ta'u yoo imaama garteeni salaata jee immoo namaanii salaataa yoo jee imaama masgiidaa godhuu dhabuu irra gaarii godhuu dhabuutu irra gaarii yoo immoo inni nama 2 fi 3 salaata jee boonuun hin salaattu jaanii yoo didanoo mirga isaaniiti immoo nama timboo dhugu nama salaachisu timboota nam beeytu shari'aan gaafii asuma ammas warruma keenya kaasirraa kalee kaatee turte takka tasheekan gaafadhu jaan jimaa afaan guuttatanii uduu addaachuun ni jira allahu akbar osofirraan baafne jimaa afaan guuttatanii uduwachuu yoo jimaa afaan guuttatee uduwate salaan isaa baatela uduun isaan jiru na'uuzu billah namni waan kana yoo ka godhu taate wallaahi akbaru jahlin
wallaalummaa irraa maayyeeti namni jimaa afaan guuttatee yookaan uduwatu taate hada yalcab bisalaat salaata taphata salaata taphachuu jimaa afaan guuttatee tuni tagartee soomaalota karaa sadii kana na yaadachiifte 2005 fi 4 ani hedduu gaafas akkasitti ilmi amma babbaraguu jira mallaan guutuudha ni salaata firraan darbuun ni qisaasamtii jaa kaan mareeti niikaa keessa hidhatee booda fid deebis haada eedan haraan hidhatee waan afaanii baafte afaanii deebisuun shari'atti mamnu'a alala deebisu tanaafuu namni tokko odoo udu'a qabu odoo gartee jimaa afaanii qabu jimaa afaanii dhiifatee udu'achuun akhi dura dursoo namni lulluuqachuu qaba lulluuqachuu qabu dhiiroo ka'uma taana katam boochi jala kaa'etu sanuma jabeeffatee waddaateen eega waddaatee booda miikkatti hidhatee itti deebi'ammaa sunis leecalloota inni qabanii beeka jirre karaa nama nyaatti ayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah gaafin qaba gaafin kiyoo buruu fi masgiida wayii salaata keessan ture obboleettiin teenyaa sagaleen isiidhaa hin dhageemtu yoo rabbiin laaffiseef yeroo biraa irra deebitee haa gaafattu hoggaa gaafattan sagalee ol fudhaa isiniin jennee turre kan sagaleen isaa gabbuute nu musiqaalina Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaafii akkana laal kun amma dhagaalee nurraan to'itu an kanan biroo jedhu shiyaadha shiyaanii ati masuuliyaa keenya nutu sirraa kaffalaa zakaa soomanaan jedhan jarri guyyaa iidaa hin sooman zakaan kan kennamu salaata iidii dura waan ta'eef jarri akka kan jiraatti guyyaa iidiin jaraa bor ta'u dhaqanii kaffalu kan kootis kan jaraas gaafa iidii keenya halkan jechuudha. Zakaan koo kun akkamitti ilaalamaa kana gaafiin koo ammas immoo jarri namarraa kaffaluun akkamitti ilaalamaa dhabaara kan laafeefu. Jarri amma guyyaa nuti iida goonu isaanis soomanan zakaan kan kafalamtu silaa guyyaa iidaa ganamaa mi'a guyyaa borummaa kafalan isaan saniifuu zakaan isaan irraa kafalamtuun akkamiidha. Ijuun irra iidii dabartee guyyaa iidaa kan iida salaannee gallee shawwaala hidhannee isaan soomana furan jarri faalla deemaa mi'a. Haa guyyaa nuti iida goonu kana isaan soomana qaban guyyaa kaan zakaa irraa kafalan. Guyyaa kaan zakaa kafalan. Dubbiin shiyaan guyyaa nuti iinnu isaan soomana qaban guyyaa nuti iida gartee oolchinu isaan soomana qaban guyyaa nuti shawwaala eegallee isaan iida godhan isaan guyyaan sirraa baasan iida booda jechuudha tanaafuu firraa baase atummaan firraa baase. Bilaal ibn Rabaa qadar musaa geetu namni Bilaal ibn Rabaa jaada irratti jechuun Bilaal jaada irratti hin duune guyyaan isaa geetu mute ayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah. Bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ustazota keenya jazakumullahu khairan bismillah jaalatu inshallah gaafii waa'ee salaataa ilaalchisee salaata waajibaan alatti yeroo du'aayiif ni yadhe yeroo kamiyyuu yeroo barbaadetti du'aayii kadhachuu ni yadhe raka'a lama osoo salaatee kadhadhe yeroo waajibaa alatti sunnaan alatti akkamitti naaf qiiba lama jechuu barbaade jazaan keessan jaalatu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni tokko sunnaa salaatee du'aa yoo godhate yoo takka rakkoon qabu yeruma gartee salaatu qofa firraa laalu yeroo aduu walakkaa jirtu salaatuu dhabu wayitaa aduun baatu salaatuu dhabu wayitaa aduun seentu salaatuu dhabu yeroo tanaa alatti sunnaa salaattee du'aa godhachuu ma dandeessi. Hayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin kiyya akkasitti amantaa musliimummaa keessatti guyyaa dhaloota ofii yookiin immoo happy birthday jedhanii kabajuun amantaa musliimaa keessatti akkamitti ilaalama? Gaafin lammaffaa immoo musliimni tokko sirriitti gammachuun itti dhagamee waan gammade tokkotti akkuma warreen kaanii ililchuu yookiin ilillisa hidhassanii ililchuun hin danda'ama. Haraama moo halaala? Gaafin kiyya kanuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii lama gaafattee takka amantaa islaamaatti talamadaa qabete amantaa islaamaatti gartee
birthday gartee kabajuun guyyaa dhaloota keetii jira dubbiin birthday gartee tuni imtihaana gartee rabbiin ummataa mokore ummata gartee alyahuud wannasaaraa warra gartee latattabi'unna sunan alladhiina man kaana qablakum shibran bishibr ziraan biziraan law dakhaluu juhra dabbin ladakhaltumuu ta rasuullee jedhe salawaatu rabbi wasalaamu alayhi yahudaa fi nasaaraa sunnaa yahudaa fi nasaaraa jala deemu jira namni walaa araba qabi biyya arabaa tana yoo dhayte awurooppaa maalii warri muslimni itti dhaqu cufti ka afrikaa jirus ka bikayyuu jiru happy birthday jedhanii gartee dhaloota guyyaa ijoollee dhaloota gartee maalii guyyaa gartee ati dhalattee jedhanii kabajan kuni shari'aa islaamaa keessa hin jiru qaxa'an batta waan takka wanni gartee shari'aan irraa beektu hin jiru ergamaan rabbii salawaatu rabbi islaamu alayhi isniina maaliif soomanteennaan guyyaan an dhaladhee je guyyaa waahillee na buutee je isniinni idan isniina dhalatee ni soomane guyyaa dhalate ergamaan rabbii tanaafoo duuba nuti shari'aa islaamaatti qaxa'an ergamaa rabbii isaa guyyaa dhalate guyyaa isaa kabaju nagar sahabaa ergamaa rabbii isaanii godhu nagar haadaa jaa'a bihi alyahuud wannasaara kuffaaraa fide isaan jala deemu tuni sunnaa isaaniiti baaxila achi lafa kaayi islaamummaan irraa ajnabi takka talamadaa gaafin isin gaafattee ililii tana namni muslimaa tokko yoo gammadee kaafirri yoo gammadee ililil jaa muslimni yoo maal jaa duuba wanni jiru akkaataa lama shari'aa islaamaatti gaafa gartee sahabaan ergamaa rabbee gammadanii allahu akbar illee jaan gaafa gartee heddummina warra jannataa salfii warra jannataa je rasuul islaami dhibbaa diidamii je salfiin jannata keessa dhibbaa diidamii jira riwaayaa hadiis sayyaati dhibbaa diidamirraa 80 ummata kiyyaa je rasuul islaami allahu akbar kana duuba fakabbara fakabbarnaa jaan indagamu war wanitiin cinqi array arra maaluma maal ta'eero ganuu ganama ni dadhabe ganama darsiirratti ammallee ilaalamee yoo dhagamu baatee firraa telefoona kaan jala dachaatan tokko isin irraa cufnaa dubbiin akkuma jirtarra sanumaa war kunis hin dhagamu dhagayutti hin jirtanii hara lachuutii telefoona wallee vaayirasa addaa seenii fakkaatti dhagayaan jirtoti asan namni biraatti dhagayaan jirtan fakkaatti kuni dhagayama jaa kuni hin dhagayamu jaa ajaa'iba moo kunis akkasuma kunis mee warri dhagayamuuf meen warri isaa asirratti warri dhagayamuuf takka takka barreessaa rabbiin tokko inshaallah lakkoofsa keenya asirratti hin barreessina dhagayamaa jira warri dhagayaa jirtan dhageeffadhaa kan dhagayamneef baa deebi'a inshaallah hayyee gaafii tanaafuu duuba gammachuu takka irratti allahu akbar jechuun ni jirti ammallee rasuula islaamiin bakin maal irra jeesanii yaadatta abii xalahaa gaafa dachiisaa eewwa beeyruhaa kanne abii xalahaan gaafa gartee dachiisaa beeyruhaa kanne zaaka maalu raabih bakin tana duuba gartee gammachuu gammachuu gartee eliisan akkasi tanaafuu gara lachuutu yoo gammachuu yoo jiraatte ni jechuun ni jira jechuudha warri keenya beektaa gizee gammadanii fi gizee gufatan waan biraa jaanii wanni sana ammoo jirtu eeggadha eta gizee gufatan jaan maarree janiitti waan biraa takka jaan gizee burcuqoo irraa lafa cabtees maarree maal tokko yoo taate dubartiinis waan biraa yaamti isaan warri waan biraa yaamu akkas namni yoo gufatee bismillah jaa hadiisatti wani dhufe riwaayaa abu daawuti awuzu billahi shayxaana darbamaa yoo jette shayxaanni tiiticha ge'u ni guddata akka gartee fooqii guddoo tana tahaa jira rasuula islaam riwaayaa abu daawuti tanaafuu namni yoo gufatee bismillah jechuu qaba bismillah yoo je shayxaanni walitti deebi'a akka tiitichaa walitti deebi'a akkas dubartiin eeggadhaa hedduu neetworkiin cufti sirrii miti rafirarraa dhiibne irra wayyaa
guyyaa aruuzaa tokko baasan guruppiidhaan akka aadaa oromootti jechoota yeroo sargiidhaa jaamuu fi kana dhaawatanii waan kana akkasitti oofuun kun akkami waan juu gaafachaa jiran na fakkaatti. guyyaa aruuzaa silaa'ugaa ateenaakum isin dhufne intala nu gabbaasaa gartee dubartiin jettu kuni waan gartee shari'a gad dhufe muuziqaatti hin banatan dibbee dhawaatee afaani isin gad dhufne intala teessan takkana intala faarsanii nu gabbaasaa yoo jaan san waa takka sanii alatti immoo walleetti banatanii shubbisuun hin dhufne shari'atti. yoo dhageemu baatee arrafirraa addaamurree boruu walitti deebina obboleeyyamee namni illeen akka jiru nu jalaa yaa'ee jira akkasii hayyee arramee insha allahu ta'ala networkiin keenyaas fayyaan qabu yoo rabbiin nuun fedhamee boruu walitti deebina rabbiin networkii kanaa sirreessu du'aa itti godha arraaf ammoo asumatti dhaabna insha allahu ta'ala rabbiin warraa jiraatee nagayaan bulee hawoluus nagayaan oolee boruu walitti deebu rabbiin haa godhu arraaf asiyyoo dhaabne hedduu bareedaadha maaliif jennaan onni as teenye sheenilleen mirgaan hedduun qaba mataan dhukkubachaa jiranii osoo mataan hin dhukkubu if qabanii wanni as ta'anii waa isinii mujjiraniif akka isin shari'aa tana bartanii waan isin dhibe adda baafattanii yaqiina irra rabbi gabbartanii fi yoo sagaleen isinii dhagamu baatte gaa wanni as taa'ee ka mataan dhukkubu lallabuuf hin jirtu nama uude daaraatu mutaana saniifuu akkas hin taane insha Allah irraa sit dhaabne yoo rabbiin nuu fedhe borolitti deebina. jidduu tana an beektaa wanni takka takkana shakkisiifti ummanni Abaash akkuma beekamutti aduwwii islaamaatii fi aduwwii warra toohidaatii fi tan toohidaati garee hedduu akkuma ummanni muslimaa garee qaban akkuma warri toohidaa garee ijaaranii ijoollee irra barsiisan aqiidaa sahiha isaan illee garee ijaaranii aqiidaa baaxilaa tan Abaashaa barsiisu jiran ijoollota aqiidaa isaanii barsiisan tana warra gartee toohida kana dubbatuu fi warra akkasumatti nama barsiisan irratti akkasumas sheekotii takka irratti dubartootaas haa ta'u warra shari'aa jabeessuu irratti bobbaasanii maqaa sheekotii balleessisiisuu fi akkasuma waan takka takhayriitu hojjetamtu akka hin hojjetamne godhuuf irra dalaguu wanni akkasii ni jira. hin dhageemuun tunillee yoo hedduun baay'achaa oolte hin qeeballu tarii namni isaan erganfaan dhufee hin dhageemu jechaa ooluu mala ammoo yoo hedduun keessan hin dhageemu jettan nuti sanuma fudhannee ni dhaabna sagantaa teenya waan akkanaatis ni jirti qaceelloo ofirraa hubadhaa isiniin jenna keessaahuu dubartoonni 5, 7, 8, 2, 9. Hello. Hello. Ayo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakin dalam Ustaz sagaleen keessan. Ayyee gaafii qabda? Gaafii qaba garuu Ustaz isinis Ustaazanoo Areef imoola na darbitanii bara akkamitti gaafadha gaafiin kiyya dheeraa. Bakka ogummaa rabbiin si deebise gaafatta. Lakki immoo raasin darbine immoo keessaa hin ba'an bilook fakkaata malee keessaa ba'a waqtiitti yaani bilook sin goone haayi. Immoo firraa gaafadhu dheeraa ta'uu isaati gaafadhu mee. Gaafadha yoo dandeesse. Egaa immoo bilook na gootan jette meenuma gaafadhu. Hello. Inda geemo beleji tenyani cufnaa firraa hardii jalaanyaatti jira biyya biraatti dabalte waan ta'eef. Akkasitti asirra wanni isin dhaamoo jiraattee obboleeyyan keenya warreen dhiiraa kan shari'aa hordoftan kan toohida qabdan dubartoota dhufee keessaan isin jaalanna isin laallachuu barbaanna akkas maal isiniin jiru suuraa teessan yoo itti ergitan isiniitu itti qeessee akkasuma dubartoonni keenyallee warreen shari'aa hordoftan yoo dhiirti dhuftee suuraa nu ergaa isiniin jettee yoo itti ergitan ijoolleen alaabaa shakkana nagootee akkas nagootee jeniituma nama dubartiittis dhiiraa jajanii akka suuraa isaaniitti hojii feesbuuk irra maxxanfamtu godhan nama dhiiraatis taanaan suuraa isaa bakka jirtu barbaadanii fuudhanii akkana irraa nyaatee kana godhee akkas na godhee fuudhanii feesbuuk irra maxxansan nama guddaa gartee silaa namni jala deemu namni hordofu kana akka namni hin hordofne jibbisiisanii nama irraa baqachiisuuf waan akkasii yaadamee zabana kana keessatti dalagamaa jira waan sanirraa dandamachuudhaaf suuraa teessan nama tokkottu kan ergine sagalee teessanillee waan kana hundaahu akka irraa iftiisitan asumaan isinii dhaabna inshallah arraaf sagantaa teenya finne yoo rabbiin fedhe boroolit deebina warra chii rabbiin waa godhu jechaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.